waldhabdeen Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gidduutti uumamee ture mariidhaan furamuusaa himame. Muummicha ministeeraa akkasumas jaarsoliin biyyaa bakka argametti abbootii gara lamaanii gidduutti mariin taameen milkaa'inaan xumuramuusaaf miidiyaaleen biyyattii garaagaraa gabaasuu irratti argamu. Dallaa kana keessa hin jirre qaba. Isaanis fiduun qaba. Sagalee koos ni dhaga'u. Tuutaa tokko ta'u. Tikseenis tokkuma. Wangeela Yohaannis boqonnaa 10 lakkoofsa 16. Tibba kana qormaata mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa gidduutti uumame abbootiin gamalachuu jirru walagarreerra. Marii keenyaanis tokkummaa mana amantaa keenyaa fi biyya kan utubu karaa faffaca'u jibbuu tajaajila kan babal'isu hordofuu akka qabu amanne. Oromiyaa fi naannolee biroottis gaaffileen afaaniin tajaajilaan waan qabatanii ka'an karaa mana amantaa akka deebii argatan hubanne. Gurraandhala 8 bara 2015 marii gaggeessineen walgalteerra geenyeera. Tokko naannoo Oromiyaatti barnoonni qiddaasee fi tajaajilnoonni biiroos afaan Oromoon akka kennamaniif hojiin eegalame haala gaaffii hawaasa deebisuun akka itti fufu. Kanaafis bajanni barbaachisu humni namaa gahaan akka ramadamu. 2. Oromiyaa fi naannolee biroottis manneen amantaa tajaajiltoota afaan naannichaa beekaniin tajaajilli akka cimu bajanni barbaachisu ramadamee akkasuma humni namaa gahaan akka ramadamu. 3. Oromiyaa fi naannolee birootti tajaajiltoota afaan hin beekne kan leenjisan kolleejjonni giddugallii leenjii akka banaman kana dura kan jiranis akka jabeeffaman akka godhamu. 4. Kutaa lallabaa Oromiyaatiif episkooposaatii afaan Oromoo beekan gahaan ija eebila wayitaa walharkaa fuudhinis qeesota gaggeeffamuu akka muudaman. Walharkaa fuudhinis qeesotaa gaggeeffamuu akka muudaman. 5. Liqaana Phaaphaasonni 3 eebbifamuu Abbaa Saawiroos, eebbifamuu Abbaa Yoosxaatiyoosii fi eebbifamuu Abbaa Zeenaa Maariqos kutaa lallaba duraanii fi gulantaa qeesummaa isaaniitti akka deebi'an. 6. Abbootota 3 kanaan muudaman gulantaa qeesummaa duraan deebi'anitti haa deebi'ani. Isaan keessaa seeraa fi sirna mana amantiin madaalamanii qulqulluu sinoodosiin akka muudaman taasifama. 7. Dhimmoota bulchiinsaa fayyinaanis ramaddii fi qacarriin walqabatanii qaawwawwan jiran qorannoon akka tajaajila jabeessutti ni fooyyessina. 8. Tajaajila mana amantaa caalmaatti jabeessuu fi dhaloota dhufuuf fakkeenyummaa akka qabaatuuf hojimaata mana amantaa keenyaa qorannoon sirreessuun mana amantaa keenya dhalootaaf ni dabarsina. 9. Waldhabdee keenya wantoota dhaadheessan irraa of qusachuun nurra jiraata. Miidiyaan, aktivistoonni, barsiisonni fi abbootiin wantoota jaalala balleessan, jibbinsa baay'isanii fi fafacca'uu farrisan irraa akka of qusattan maqaa Waaqayyootiin ni gaafanna. Gocha kana beekaa kan hojjetanis ni balaaleffanna. 10. Qormaanni nu mudate caalatti keessa keenya qoruuf, tokkummaa keenya jabeessuuf, wangeela caalmaatti lallabuu fi tajaajila mana amantaa caalmaatti babal'isuuf akka karaa gaariitti itti fayyadamna. Dhumarrattis jaalala, dhiifamaa fi tokkummaan akka dhufuuf warra carraaqaa turtan dhumarrattis jaalala,
dhiifamaa fi tokkummaan akka dhufuuf warra qarqaaraa turtan hunda keessa maqaa mana amantaatiin isin galateeffanna. Walbarrattis Waaqni gatii jaalalaa fi dhiifama keessani akka isinii kaffaluu ni kadhannaa. Waaqayyo hunda keenya nu haa eebbisu, biyya keenyas biyya nagaa nuuf haa taasisu. Ameen.